jirti boorana maali jirti ever shawaan maali jirti gaafachuun tokko hin jiru. Ummanni waa kadhatee gaggabeerrii baqaa. Ummanni waa kadhatee kaftaanii irrii baqaa. Maali qiyaamaan hawaasa keessa yaadadhaa rabbiin isin dhiisu. Hay amma fakkeenyaaf rakkoon amma harargeerra jirturra rakkoon kanaa waliin ni jirti yaabboleeyyan kiyyaan jibbaa isaanii qabu. Wallaahi laazim obboleeyyan kiyya ummanni kun isinii galee anaaf isaan diinaa miti. Ammas naaf haarayaa miti. Hunda wajjin nyaadheetiin beeka. Abbaa abdii kan biyya tokko hin turellee sirriitti amala wal beeyna nuti. Abbaan abdii na beeka hangaana dachannoo qabu hangaana quuqama qabu na beeka. Sawaan jechuudha. Namni hedduu waliin dhiyaanna akka obbolummaatti. Isinii galee ijoolleen tuunillee waliin nyaanne horii takka keessaa nuti fooloo dhibba takka qabu wal beeyna. Fooloo feesbuukallee fooloo tiktookillee waliin bahaa turre feesbuukatti. Ajandaa walharkaa fudhachaa turre. Kana malee dubbannu kana dubbadhaa kana malee dubbannu jennee ana asli mubaariki mijooltuun kaleen teewu sinii galee ummanni kun amma sammuun isaanii duudee hawaasa kana gowwoomsu gowwooma kadhatanii oguu warraa guuran dadhabanii rafuu tahan. Kadhadhaa haa isinii kannanii ummata yeroo naannoo rakkoon jirtu gargaara rabbii jaati. Arra harargee bira yoon dhaabbanne isin akkamitti nuti ija hawaasaatti jenneef yaamuu dandeenya. Rakkoon harargeen keessa jirtu wallaahi la'aziim ummata Oromoo. Wallaahi billaahi waaniin suusiidhaas beeyyuu isinitti hin fakkaatina. Wallaahi billaahi harargeen saaxilamaa jirti. Maqaa rabbiitti isinii kakadhee isinii galee nama 400 laalu jirta. Rabbi sodaadhaa isin kanatti waliin an dhaammadhu. Nama guyyaa torbaan kana dhimma harargeen dubbanne yoo agartan koommandiin dhiiga dhaaba feesbuuka illee tiktaakii kana harargee bira haa dhaabbannu. Harargee bira haa dhaabbannu. Uummata Oromoo hundi keenya hawaasa isinii sagalee keessanii barbaadu. Uummanni harargee sagalee warra koommantii matoora sagalee warra koommantiidhaa durooniidha sagalee warra koommantiidhaa wallaahi
social media isi warra commenti fi taaptaappii godhufan. Wallahi العظيم ربي تسني كخدي kanaaf hoogganuu dandeessan arra namni harargee bira isiniin dhaabbanne diina keessan ta'uu hubadha. Diina keessan ta'uu hubadha. Jamal, thank you. Diina keessan ta'uu hubadha. Sii galee kanaafi ummanni harargee wallahi harargeen baabiyaa harargee lixaa beelatti jirti. Jimaa isaanii biraa harargee qofamaa qabiin kaa'e. Jimaan biyya hedduu keessaa gurguramu jira. Kaayyoon harargeen ittiin kaayamtee bisanitti hime gaafa duula kana filadhaa mootummaan qiimii itti qabatee harargee hiyyoomsuu fi laaffisuudhaaf dhaggeeffadha. Waan ani warri PP deeggaruun dubbatu waan kana. Oromo wallahi la'aziim dadhabuuf teessa malee mee dhiirri takka akkana siraa gursum kanatti as baatee hiccitti tanaa isinitti himtu maaliif hin dubbanne ni beektanii? Charcharri yaa obboleen kiyya rabbiin tokkichi sinaa gajartu sinillee ani inuma harargee addaan fedhu abbaan feetan jaa waan feetan iyyaamuu dandeessan hawaashi gat harargeen diyyaa akkasii jirti beelas abbaan feetan adda guura ani I don't care about please. Jolle Oromoo kooti jolle harargee rabbii jaa isin dhiisaa wal jalaa fi ikaa lafa kana dhiisaa waan isin irraan bareenne dhiisaa seenaa balleessaa jirtanii dhiisaa doofummaa taleef keessaa balleessaa isin dhaloota qubee malee dhaloota bubbeen ta'ina dhaloota maayyimin TikTok irratti oromummaa bartee hundi olii gadi isin deemtee seenaa abbaa keessanii qalama gurraacha isin dibsiistu jalaa didaa harargee tiyyaan jaani hawaashii gadiin namta kana wajjin qabu harargee kootiya hawaashii gadi hin beeku adda qoqqoodu hin beeku harargeen kiyya beelaaf dheebuudhaan qabeenya isaanii biraan saaxilamaa jirti. Ummanni Oromoo kutaa hundaa nu gargaara. Nu bira dhaabbadha. Sii galee sii galee kanaafi ani okay ora akka feetan taakoleen kiyyessini ani fiitiyyaa ilaalcha koo isinirraa adda ta'uu danda'a. Ani ilaalcha kiyya Oromoon tiyya ija bitaaf ija mirgaati. Harargeen hawaashii gadiin harargeedhaanaaf harargee tiyyaan. Isinii galee kanaaf dogongora keenya wal sirreessaa deemnu osoo dubbannu miira irratti miira idaa osoo hin deemne hawaasa keenya kana rakkoo jalaa baraaruudhaaf dheebuu fi biyya jalaa akka isaan baraaramanii fi
hojjennu. Ajandaa kaleef dheengatti deemu jiru never ever irraanfadha. Nuti dhiiga ilkee garii liqimsanii garii tufanii guyyaa sadii afur walitti wacaa jirra. Waltaan jirra. Waan hafe hayyootaa sirreessaa. Isa maarree gatii maarree olii maarree akkana maarree akkasii. Never ever dhiisa. Ijoolleen mana tokko tahaadha. Taatee inni sobee maanni jedhee achumatti dhiisee gaaffee keessatti badee inni jechuudha. Maatii seerraa dhageettii maatii seerraa dhagayeetuyyuu gaafa seengaduu guyyaa sadii afur Finfinnee kan inni deeme kiiloomeetira 400 sanaa ol deemeetu Finfinnee deemedha. Ishiin bilbilatti miillaan deeme Addis Ababaa keessa ishii barbaade. Miillaan deeme Addis Ababaa keessa ishii barbaadee dhuftee see dhaga'ee maatiin achii biyyaa dhufteetti Addis Ababaa jirti jedhanii isatti bilbiluu. Isheen isarratti hin bilbiltu yookiin maatii irratti hin bilbiltu. Inni olii gadi dooree ishii dhabee gale deebi'e biyyatti. Gaafa biyyatti galu hedduu leeyya'aa gale biyyatti harka isaa duwwaa tokko haadha manaasaa simachuu dhaqe jedhama biyyaa. Gaafa deebi'e harka duwwaa galumee namatti maaltu dhaga'ama dhugaa. Tasha maaqqaqee mucaan sun baay'ee tokko jechuudha. Kana booda gaafa biyya galu isheen ergasii guyyaa sadii achi keessa turteetuyyuu gaafa inni kun gatee badu biyyatti dawwalatti hama. Gaafa maatiin see obboleessa erganii fi fuudhanii inni karaa see bahuu ilaalu tasumaa namni namatti gifii godhuun gaarii miti si galee gifii godhuun gaarii gifii namatti obboote tasumaayyuu karaan dabarta. Waan isaan fuula jirtu ammoo osoo sitti meequu. Biyya laafana deemii dhaayistee jechuudha erga ijoolleen wayyaa qabanii fi hiriyoonni see jechuudha achi biyyatti galte gaafuma ta'etti biyyatti galtee maatii bira takka teessee biyya laa deemuudhaaf inni ijoollee dhumtii ishii beekanaan itti taareen jira iyyuu maangoones jammar. Galatoomtiyyaa koo biyya laa deebitee deemuudhaaf yeroo 4 dhaqxee tikeetiin muramee fi Dubaayii kana jechuudha. Dubaayiidha, Kwaatariidha. Yeroo 4 eerpoortii geessee eerpoortii keessaa deebisan. Guyyaa 4 deebisanii gaafa guyyaa 5 akka seen haga waggaa 5f akka seen biyyaan baane godhanii eerpoortii Addis Ababaatti paaspoortii seetti chaappaa ruttaniitti kennu. Waggaa akkas godhama. Waggaa 5 malee deemu. Inni deebite ka tikeetii har'as hin deebiti. Torbee har'as hin deebiti. Indee siisteemumarratti akka godhani qaama seera qaba. Guyyaa 5 irratti akka yeroo dabarsitu immoo maaf tikeetiin yeroo dheeratu oggula. Addis Ababaa keessatti amma eerpoortiidha keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Yoo daldalaa gaarii qabaatte yoo achi keessaa sila jarri birriin kaffalamee fi maqaan kee siistema keessa galee yoo jedhe malee ati viizaa dhumti sii dhufee tikeetiin sii ergama. Naanuma cal jettee boolee dhattee daldalaan achi biraan si ga'ee deebi'ee noo hin danda'amu. Amma yeroo gabaabaa keessa ma duraan? Waggaa tokko amma erga taatee achi amma maal gooti waggaa 5
fi biyyaa bahuu hin dandeessu jedhamee bakka Addis Ababaa keessaa mana namaa qaxaramtee biddeen tolchaa waan akkasii hojjechaa jira. As jireenya ishee Mucaalaan adda baate. adda baatee inni dide bakka. Ergasii baasaa ishee lama. Abeet. Carraa akka nama tokkotti nama wal barbaadu koo Waaqayyoon wajjin nyaachisuudhaaf ittiin ibsu. Osoo garuu mucaa sana wajjin jiraatte dhugaa rabbii beekaan yoona nama sadarkaa akkamiirra jiru mucaan nama bakka mucaan nama hojiitti bakka Nama akkanaa kana waliin hin barbaadu koo nyaadhu jedhuun hin nyaachisiisu eessaarraa qola. Ittiin ibsu dhugaa. Amma yeroo kanatti yeroon tabalashee yeroon badaa. Yeroo maaliif jiraannaa of nama jibbisiisu keessa jirra hunduma keenyaafuu qalbii nuufaa kennu dhugaa Waaqa. Rabbii yoo namaatti jedhe malee baay'ee ulfaataadha. Innaa shamarran dhiiratti hin balleessitu jechuun hin ta'u. Hedduu jirti. Dubartiin badduun jirti. Kanumaa tokkollee. Maaliif jiranii miti koo hin jirani miti garuu harka baay'ee keessaa dhiiratu shamarran baddaladha malee shamarran isin balleessitu hin jedhu garuu hin jiran. Garuu takka tan karaarraa qaabi. Maaliif ishiin akkana gootuun namoota sodaa maatiin qabaanni tan baqaatan ofitti tan bulchitu tan akkasiiti. Fakkeenya hamma namni sodaa maatii ofii qabu namni sodaa maatii ofii keessa obboleessa fi maatii ofii sodaatu kabaja maatii ofii namni guddatu. Eessumaayyuu karaarra hin goru jechuudha. Kanaafuu maatii keenya sodaachuu qabna waan hundarra maatiin keenya akka ta'e sin jedhe maatiin kee ta'uu qabda malee ofumaa keetii akka sammuun kee si qajeelchetti qajeeluu miti. Tidaarisoo ta'e maatii keetiin mari'atteeti malee maatii keetiin yoo mari'atin ofumaa keetii za'u jettee odeemte siif hin ta'u. Abaarumti maatii keessuun karaa asin dabarsu. Wanni harki maatii keessa hin jirre ta'u kanaafuu eerliin gammati dhaqii gaafadhu warra koo anaan asirraa afaan nan goste. Akkas waan nuti waa maatii keetiin alaa itti seenu. Inni boolti takkasi hawaasi qabattee maaliif isa qabame holsi isa qabame. Kitana. Acha lafa godheedhi. Oosi barbaade kabajaan maatii keessa haala tokko akka duriitti akka
aadaa keenya durisneetti barbaada. Akka yeroo ammaa kana deemta'e. Akkuma yeroo durii san irra dabareedha. Ahmed Jimma. Neemi warra